Kuni abbaan soddomaa meeqanaan jette? Kuma 8,500. Inni kun wajjiniin kennama abbaa soddomaa wajjin. meetira 7 ol hoggaa ta'e malee sanii gadi hoggaa ta'e. Meetira 7 ol hoggaa ta'e wajjiniin kennama kun jechuudha. Meetira sanii gadi taanan hin kennamu jechuudha. Naannoo abbaa digdamaa abbaan digdamaa isa kanaadha. Abbaan digdamaa hoo 7,500 kun hundi kan abbaa digdamaati. Kuni kan soddomaati kan duuba isaa jiru. Isa wajjiniin hin kennama inni sanii ol hoggaa ta'e kan irratti dabalamu jechuudha. Kanumatu jira carqiin isaa tallaanfisa. Kuni akkuma beekamu kan soddoma ol meetira soddoma ol hoggaa ta'e kun wajjiniin kennama soddoma gad hoggaa ta'e hin kennamu kan jettuudha. Aha,